maallaqa nuti harka keenya irraa qabnu kan immoo maallaqa nuti bizinesii keessatti hin seenne maaltu nu harkaa fixa maaltu maallaqa nu harkaa qisaasa maaltu maallaqa nu harkaa balleessa bizinesii keenya immoo maaltu gara duubaa oofaa gara fufuu akka hin deemne maaltu taasisa kan jedhuu fi akkasuma immoo gosoota hojii muraasa maallaqa bareedaa irraa argachuu dandeenyu galii keenya ji'a 10,000 ittiin argachuu dandeenyu akkasuma immoo hojii 2 3 4 5 akkamitti wal faana raanti gochuu dandeenya kan jedhu tokko isaa waliin ilaalla. Manni kee bu'uura jireenya keetiiti. Bu'uurri kee immoo cimaa fi hawwataa ta'uu qaba. Midhaaginni manarraa jalqaba. Manni bareedu jireenyi bareedee galmaan nama geetti. Isin hojii jireenya keessanii irratti qofa xiyyeeffadhaati. Waa'ee midhaagina mana keessanii immoo duratti dhiisaa kan isinii jedhu. Mana oomishaa fi gurgurtaa boraatii fi maggarajaa nafiisa. Manni oomishaa fi gurgurtaa boraatii fi maggarajaa nafiisaa meeshaalee manaa kanneen akka maggarajaa, uffata Arabiyaa Majlisii, uffata siree boraatii isaa wajjin akkasumas uffata halkanii komfartii. Hagicha mana keessanii midhaagsuuf kan tolu uffata firaashii fi kan tiraasii, sufraa nyaataa fi kan bunaa wajjin. Mintaa fi saayizii fi halluu garaagaraatiin filannoo gatii barbaadaniitiin nu biratti ni argattu. Maal kana qofa meeshaalee aadaa qorii, sabaree, boraatii, fal'aanaa fi siinqee dabalatee gosa barbaadaniin nu biratti ni argattu. Meeshaalee qulqullina qaban irraa ogeessota ogummaa gaarii qabaniin hojjannee kan isinii dhiyeessinu yoo ta'u, namoonni biyya keessa hin jirree fi qaamaan dhufuun isinii hin dandamne idduma isin jirtanitti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Mana oomishaa fi gurgurtaa boraatii fi maggarajaa nafiisaa cimina, qulqullina, bareedina gatii madaalawaan hundaa iddoo tokkotti. Teessoon keenya magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko buufata konkolaataa duuba gamoo kaaffee Raanii Duraanii keessatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa duwwaa 932 duwwaa 7 1951 yookaan duwwaa 961 duwwaa 531 22 haloonuun jira. Mana oomishaa fi gurgurtaa boraatii fi maggarajaa nafiisaa. Ibrahim jedhama kurun yeroo jalqabaatiif birootu taanee kan turtan sabsira gochuudhaan maatii keenya tola maatii keenya kan taatan ammoo viidiyoo kana laayik godhaatii nafaana bu'aa egaa namoonni isinii bijaa'in qalama harka keessanii qabatanii qalamaaf waraqaa waliin gahuudhaan wantoota nama isinii kaasu kan keessa muraasa barreeffata keessattuu namoonni bizineesii keessa jirtan namoonni bizineesii keessa hin jirre immoo guyyaa har'aa bizineesii ta'e wayii keessa immoo hojii ta'e wayii akka uumtan immoo abdii qabasanii jechuu barbaada. Egaa YouTube channel kana parsantii walakkaa ol namoonni ta'u namatti subscribe goone waan ta'eef subscribe godhaatii wantoota jireenya keessanii wal qabatan wantoota isin fayyadan baay'ee irraa argattu waan ta'eef ammuma subscribe godhaa gaafa tokko subscribe godhachuun keessan hin oolu isinii jechuudha. Egaa akkuma jalqabaatti isinii kaasuu yaaletti maallaqa hojiitti ittiin seenna jenne wayi maaltu harkaa qisaasessa hojii tokko jalqabuun duratti maal gochuu qabna maallaqni akka harkaan qisaasofne istiraatejii yookaan isteeppiin bizinesii tokko ittiin eegalu heeyyama daldalaa baasuu irraa jalqabee mana kireeffachuu meeshaa galchuu yookaan ammoo gosoota hojii maallaqa tokko illee utuu hin gaafatin jalqabuu dandeenyu maal fa'aadha. Maallaqa muraasaan ammoo maal hojjechuu dandeenya akkamitti bu'aa gaarii argachuu dandeenya bu'aa silaa namni maallaqa gurgurtaa irratti investi godhee argatu caalaa maallaqa muraasaan akkamitti argachuu dandeenya kan jiru tokko waliin ilaalla. Hojii tokkotti seennee yookiin namoonni baay'een hojii tokko jalqabanii otuma argin al takkaan isteeppii 2 3 4 5 illee otoo hin gaafate al takkaan 0 irratti kan deemu ammoo kisaara wayii keessa kan seenu argina. Kun ammoo sababa hojichaa yookaan ammoo rakkina hojichaas otoo hin taane rakkina namticha sanii ta'uus gamarmaan waliin ilaalla sinin jechuudha. Egaa wantoota maallaqa harkaa qisaasessan wantoota bizinesii keenya gara duubaa deebisan hojii jalqabe tokko akka kisaara keessa seennu yookaan ammoo gara duubaa akka deemnu akka maallaqa gaarii bu'aa gaarii hin arganne kan taasisan keessaa tokko qusannaadha. Qusannaan akkamitti kisaara keessa nama seensisaa akkamitti ammoo maallaqa nama harkaa qisaasessuu danda'a akkamitti ammoo hojii namaa gadi deemuu danda'a kan jiru yoo waliin ilaalle egaa namoota baay'ee biratti beekamaa kan ta'e namni tokko buru ijoollee isaatii fi maatii isaa ofii isaatii hojii sana jijjiirachuudhaaf hojii sanallee damee 2 3 4 godhee banuudhaaf isumayyuu ol guddisuudhaaf mana hojii isaa bal'ifachuudhaaf wanti inni jalqaba godhuu qabu keessaa tokko qusachuudha mitiire kan beennu waliin garuu karaa biraatiin qusannaan kuni inaasarhaan qusannaan kun kisaara keessa illee nu galchuu ni danda'a. Bizinesii jalqabne bizinesii akkuma jalqabne torba kana keessa jalqabne ji'uma kana keessa jalqabne akkuma bizinesii keenya jalqabne akkuma hojii wayii banneen maallaqa qusachuun kisaara keessa nu seensa. Kanaafuu bizinesii keenya akka gara dhufaafuu hin deemne taasisa akka gara duubaatti deemnu kisaara keessa galuu ni taasisa. Fakkeenyaaf namni tokko hojii jalqabe torba kana keessa hojii jalqabe hojii sanaaf haaraa maallaqa akka qabu hundaan hojiitti seeneera. Egaa qusannaa akka jedhamu waan argannu bu'aa argannu sana keessa waan ta'e fayyadamne baasii mana keenya keessa ijoolleedhaa fi barnootaa fi tiraanispoortii nyaata waan akkasiitiin baafne waan hafu qusachuudha mitiire.
Garuu hojii ammuma jalqabne hojiin keenya sun bu'aa hammam argamsiisaa ji'aan hammam argannaa guyyaan hammam argannaa bu'aa argannu sana keessaa ammoo mana keessatti maatiidhaaf itti fayyadamnee ijoolleedhaaf mana barnootaatii fi tiraanispoortiidhaaf hawaasuma waan garagaraatiif itti fayyadamne achirraa maaltu nu hafaa jira kan jedhu utuma hin beekne akkuma hojii jalqabne uqubii yoo seenne tarii keessa bahuu hin dandeenyu. Uqubiin sun kan dhugaa waggaa tokko waggaa lama waggaa tokko fulakkaa xiqqaatee waggaa tokko. Tarii gaafa waggaa tokko uqubiin keenya nu ba'utti biizinasiin keenya ammoo isteeppii 4-5 gara duubaa deebi'eera. Ammas ammoo waan achi fuunee qaawwa saniin cufna. Ammas ammoo uqubii biraa keessatti wanta akkaataa saniin kisaaraa keessa seenuu dandeenya waan ta'eef qusannaa akkamuu keessa osoo hin seenne hojii tokko jalqabdanii qusannaa akkamuu keessa uqubii haa ta'u qusannaa kan ammayyaa haa ta'u kamuu keessa otoo hin seenin dura afoosha garaagaraa keessa otoo hin seenin dura hojiin nu hojjenne sun bu'aan isaa maal fakkaata yoo uqubii kana immoo qusannaa kana meeqaa yoo jalqabee danda'a itti fayyadamee maal godhee hawaasummaan wantoota garaagaraa keessaa baasee meeqaa yoo gale danda'a kaffaluu danda'a. Isa achirraa fi ammoo waan humna keenyaa oliin bu'aa walii fi baasii keenya otoo adda hin baafate yoo jalqabne gatii keenya meen kostii keenyarraa waan hojii kanatti hin jalqabne waan meeshaa kanatti galchine kana keessa mana hojii keenyaa keessaa fuune asitti qusannaa kanaaf kaffalla waan ta'eef kisaaraa hin barbaachifne keessa gaafa bu'aa qusannaa nu qusanne kana fudhannu hojiin keenya immoo yookaan dhaabnee jirra ta'a yookaan nama dabarsinee jirra ta'a yookaan immoo isteeppii muraasa gara duubaatii deemee jira waan ta'eef karaa kanaan qusannaan karaa kanaan taasifamu kisaaraa malee bu'aa hin qabu. Kanaaf qusannaa jechuun hin taane bu'aa fi baasiif galii keessan yookaan immoo bu'aa fi kisaaraa keessan adda baaftanii erga jettanii booda qusachuun gaariidha isin jechuudha. Lammaffaa immoo hojii tokko qofarratti hidhatanii jiraachuu keessattuu namoonni hojii mootummaa keessa jiran hojii mootummaa sana qofarratti hidhatanii jiraachuun wantoota akka nu hin guddanne wantoota akka nu hin jijjiiramne nu taasisan keessaa waan tokko mindaan hojjetaa biyya keenya keessaa beekamaadha waan ta'eef mallaqa sanaan immoo jireenya barbaadamaa ta'e kan jireenya barbaachisaa ta'e jireenya silaa jiraachuu qabnu jireenya silaa jiraachuu hawwinu jiraachuu hin dandeenyu. Kanaaf gosoota hojii biraa irratti hirmaachuu small business garaagaraa raangochuu ni dandeenya. Gosa hojii kamuu keessa iyyuu jiraanne hojjechuu mallaqa xiqqoo arganne waanuma mindaa keenya irraa argannu walitti qabanne hojii xiqqoo wayii eegalu yookaan immoo waan biraa waan qabnu gurguruu dhiifin bilbila harka keenyaallee maan ta'ini bilbila harka keenyaatiin biizinasii biraa hojjetaan jiru ta'e fakkeenyaaf hojiiwwan akka onlaayinii garaagaraa hin hojjennu yoo ta'e teenyetuma tiiktookii ol dabarsaa gad dabarsaa viidiyoo nama laallaa yoo ta'e bilbila sana gurgurree biizinasii biraa keessa seenuu ni dandeenya. Kanaaf hojii tokko qofa irratti hidhatanii jiraachuun jireenya akka barbaadanitti jiraachuu waan nama hin dandeessifne waan nama hin jijjiirre waan gara fafootti jireenya gaarii nama hin jiraachifne keessa waan tokko waan ta'eef hojiiwwan akka daldalaa hojjechuu mindaa argannu sanaanii short koorsii waan garaagaraa barachuudhaan firiilaansingii hojii onlaayinii garaagaraa aapworkii faayiberiin yuutuubii fi tiiktookii dabalatee hojiiwwan onlaayinii garaagaraa hojii kamuu keessa jiraanne hojjechuu dandeenya. Keessattuu yeroon kun yeroo teekinooloojiiti waan ta'eef AI fayyadamnee iskiriptii kabarreessuuf viidiyoo jenereet kan nu godhu isa footoo jenereet nu godhu isa waan kamuyyuu kan nu godhu isa waan ta'eef akkaawuntiiwwan AI TikTokii fi YouTube illee bananne yeroo kan namni tokko gosa hojii waan inkaamiin isaa kallattii 20-30 nama ga'utu jira. Hojii onlaayinii qofaan TikTokii as kan biyya keessa ol dabarsaa gad dabarsaa oollu kana otoo hin taane AI'dhaan kan hojjetu kan viiyuun isaa miiliyoonaan 15 laalamu AI kan hojjetan kan TikTok irratti agartan kun dhaluma namaatti hojjete nama biyya keessaatti baay'een isaa kan hojjetaa jira waan ta'eef koorsiiwwan maan argannu galii xiqqoo argannu mindaa xiqqoo argannu sanaanii shoorti koorsiiwwan akkasii sanniin baranne ogummaa argannu sanaan ammoo onlaayinii irratti itti hojjenne jireenya gaarii jiraachuu dandeenya. Even yeroo kan namoonni baay'een hojii mootummaa sanillee galii olaanaa argatan galii bareeda kan argataa jiran iyyuu hojii sana dhiisanii hojii ofii isaanii hojjechuu hojii ofii isaanii raangochuu irratti argamu waan ta'eef namoonni gosoota hojii akkasii sana irra jirtan hojii sana qofa irratti hirkatanii jiraachuu qofa otoo hin taane laddatti hojiiwwan biraa small businessiiwwan biraa qonna irratti hirmaachuu horsiisa irratti hirmaachuu horsiisa loon kalukuu kan waan barbaanne irratti hirmaachuudhaan tarii galiiwwan gara 2-3 argannu isa tokko yoo ammoo jireenya keenya ji'aa jireenya keenya guyyaa guyyaatti hin dhiyeeffanne kallattii biraatiin kan nuuf ammoo qusachuu dandeenya. Borumaatiitu jira ijoolletu jira ijoollee tokko lama qabaatan 2-3 ta'uu danda'u barnootatu jira qaala'insi jireenyaa akka arginu kanaaf hojii tokko irratti hirkannee jiraachuun wantoota amma jalqaba irra kaafne kanaan waan nu saaxilan keessaa tokko isa isiniin jechuu barbaada. Inni itti aanu liqaa hin barbaachifne.
liqaa alsiirummaan isaa hin murtoofne liqaa qusannaa dhala olaanaa qaban akka isaniin irratti hirmaachuu kan immoo fudhachuu dhiisudha. Jireenyi keenya kufaatii irra kisaaraa hin barbaachifne irra maal jireenyi waanuma harkaa qabnu waanuma xiqqoo qabnu irratti liqeeffannu sanillee akka nu harkaa baddu akka kisaaraa keessa seennu waan nu godhan keessaa tokko qusannaa hin barbaachifne kan alsiirummaa hin qabne irraa fagaachuu kanaaf dhaabbilee maayikiroofaayinaansii baay'een isaanii heeyyama maamilaadhaaf hawaasaaf maallaqa liqeessuu hin qaban. Dhaabbanni tokko baankii haa ta'u dhaabbanni maayikiroofaayinaansii tokko maallaqa maamilaaf liqeessuudha tajaajila akkasii sana kennuudhaaf baankii biyyaalessaa irraa heeyyama argachuu qaba. Heeyyama argate jechuun dhala kennu sana irratti yookaan immoo liqaa kennu sana irratti dhala paarsantii hammam akka herreegachuu qabu tajaajila inni kennu irratti hundaa'ee hamma turtii maallaqa sana irratti hundaa'ee akka maamila hin miinetti akka dhaabbatichas hin miinetti kan isaa murteessu baankii biyyaalessaa. Gaafa heeyyama hin qabne immoo hamma barbaade dhala isaa irra kaatee liqeessuu danda'a waan ta'eef dhalli isaa olaanaa gaafate kisaaraa keessa seensisuu danda'a. Maallaqa achii fudhattanii hojii biraa keessatti hirmaattanii jettanii bu'aa irraa argachuun hafee dhalaa fi meen ammoo wanti waan isaan irraa fudhatan kaffaluyyuu isin hin danda'u waan ta'eef waan akka isin irraa of qusachuu namni keenya baay'inaan akkuma yeroo baay'ee deddeebi'ee isin kaasetti maallaqa tokko dhaabbata maayikiroofaayinaansii gargaraa haa ta'u baankii irraa yoo liqeeffatu maallaqichuma dhaabbanni sun isaa kennu qofa baay'ina isaa ilaala malee dhalli isaa hammamii paarsantii hammamii deebisuu irratti akkamii waan akkasii kanneen hin ilaalu. Kanaaf waan akkasaniinis yaada keessa galchitanii irratti hirmaachuu hin barbaachisu yoo ta'e ammoo isin barbaachisu ammoo yoo ta'e dhiisuun gaariidha. Lammaffaa maallaqa achii fudhatan sana irratti akka harkaan qisaasuufne of eeggannoodhaan hojii keessatti hirmaachuudha. Maaliif maallaqni sun maallaqa boru deebuu isaatiin alattis dhala qabatee deebi'a waan ta'eef maallaqa fudhatte kana deebifta dhala qabaa dhala isaa deebiftee maallaqa kana deebiftee bu'aa biraa argachuu qabda waan ta'eef of eeggannoodhaan hojjechuu hojii hojjennu sanatti qo'annoodhaan gadi fageenyaan xiinxalee namoota kana dura hojii sana irratti hirmaatanii namoota hubannoo hojii sanii qaban namoota waa'ee biizinasii nama haasofsan nama gorsan wantoota akkasii erga dabaafannee booda hojii sana irratti hirmaachuu qabna. Of eeggannoo irratti hirmaachuu qabna. Bu'aa gaarii hojii nu argamsiisu irratti hirmaachuu qabna waan ta'eef liqaa hin barbaachifne keessa seenuu liqaa fudhanne sana immoo of eeggannoodhaan hojii irratti hirmaachuun wantoota biizinasii keenya kan jireenya keenya gara oofan yoo hin taane immoo wantoota jireenya keenya gara duubaa oofan keessa isa tokko isiniin jechuu barbaada. Baasiiwwan dhiibbaa hawaasummaa garaagaraa cidhaa fi baasii hin barbaachifne baasuu, ayyaanaaf baasii hin barbaachifne baasuu, owwalchaaf baasii hin barbaachifne baasuu, sagantaawwan garaagaraa irratti baasii hin barbaachifne baasuu yoo dirqama yoo irratti ta'e baasii humna olii baasii hin barbaachifne baasuun wantoota biizinasii kennu kan immoo hojii jalqabne isaanii kisaaraa keessa nu seensanii fi hojii jalqabu barbaadna soo ta'e maallaqa harka keenya irraa qabnu waan kisaaraa keessa nu galchan keessa tokko waan akkasiiti waan ta'eef wantoota akkasii irraa of qusachuu liqaa hin barbaachifne liqeeffachuu dhiisuu. Isa dhaabbilee garaagaraa baankii haa ta'u dhaabbilee maayikiroofaayinaansii garaagaraa irraa liqeeffannu alatti dhuunfaadhaan namni nama aadaa keessa uummata keenya keessatti dhuunfaanis namni irraa liqeeffatu miti liqaa hin barbaachifne wantoota sila furmaata isaa karama biraatiin kaa'uu dandeenye maallaqa liqeeffachuudhaan furmaata kaa'uu waan hundayyuu maallaqatu fura jechuudhaan amanuu wantoota akkasii waan hin barbaachifne waan maallaqa qarshii 50,000 barbaaduu fi maallaqa 100 liqeeffachuu 100 liqeeffachuu wantoota akkasii tarii gaafa deebifnu irratti yookaan immoo biizinasii keenya keessaa fuune yookaan immoo waan qabnu keessaa fuune waan hojii ittiin jalqabuuf taanu keessaa fuune deebifna deebisuunis ulfaachuu danda'a. Kanaaf liqaawwan hin barbaachifne irraa fagaachuu qusannaa hin barbaachifne irraa fagaachuu baasiiwwan hawaasummaa garaagaraa kanneen akka mansinii kaasee kanneen hin barbaachifne irraa fagaachuun maallaqni keenya akka nu harkaan qisaasuu biizinasii keenya akka gara duubaatti nu harkaan hin deebine akka feeleen taane waan nu godhan keessaa tokko isa kana jechuudha. Inni taanu maallaqa daldala ittiin geggeessinuu fi maallaqa biraa walitti qabne manaa gochuu walitti qabne sochoosuu akkaawuntii tokko irratti sochoosuu walumatti manneetiin ittiin jireenya keenya sochoosuu wantoota akkasii akka biizinasiin keenya kisaaraa keessa seenu akka hin guddane waan nu taasisu keessa even riskiiwwan jiran yookaan ammoo rakkoowwan biizinasii keenya keessatti jiran illee akka xiinxalleen argine bu'aan nuti argataa fi kisaaraa nuti argataa maal fakkaata maal gurguramee maal gurguramne waan gurgurame irraa hamma arganne hammameen arganne akka addan baafne waan nu godhan keessaa tokko maallaqa biraa fi tarii hojii gosa biraa qabaachuu dandeetta. Maallaqa biraa kan jireenya ittiin geggeeffatu kan maatii ittiin bulfattu kan hawaasummaa ittiin geggeeffattu maallaqa biraa ifin kanamaa kan si bira kaase waan akkasiitii fi maallaqa hojii ittiin hojjettu kan ammoo hojii tokko keessatti ittiin hirmaattee jirtu walitti makuuni kisaaraa akkasii jechuun ifin kisaaraa fi bu'aallee akka adda baafnee hin beekne nu taasisa waan ta'eef. Kanaaf maallaqa kan iddoo garaagaraatti gochuu gosa hojii 3-4 qabna yoo ta'e hundaayyuu akkaawuntii garaagaraa baafnee akkaawuntii garaagaraa irratti sochoosuu guyyaa guyyaatti kisaaraa maaltu jira bu'aan maaltu jira maaltu argame maaltu argamu maaltu gurgurame maaltu gurgurame isa jedhu adda baafnee beekuun akka jireenya gaarii boruuf jiraannu raafummaa biizinasii jalqabne kana akka ol guddifnu akka isteeppii itti aanu irratti geenu waan taasisan keessa
tokko isa kana isin jechuu barbaada. Egaa inni itti aanu meeshaalee saffisaan socho'an yookaan meeshaalee dafanii hin gurguramne baay'inaan galchuu dhiisuu osoo hin taane baay'inaan galchuun kisaara keessa waan nu seensisuu fi bizinesi keessa akka hin sochoone maallaqni keenya akka qisaasa'u bizinesiin keenyas akka feelte waan nu taasisan keessaa tokko. Kana inni kun kisaara gurguddaa lama qaba. Tokko meeshaan dafee hin sochoone meeshaan dafee hin gurguramne kuni maallaqa qabatee ta'a. Maallaqa baay'een galchinu ta'e maallaqa qabatee ta'a. Lammaffaa meeshaalee ekspaarii ta'antu jira waan ta'eef baay'ee galchina waan ta'eef otoo hunda isaa gurgurree hin fedne ekspaarii isaa gahuu danda'a waan ta'eef gaafa kana bu'aa argannu qofa otoo hin taane maallaquma ittiin binne kostii keenya kasaaruu kisaara keessa seenuu dandeessa waan ta'eef keessattuyyuu namoonni hojii meeshaalee qorichaa dibatawwan garaagaraa qinxaaboo waan akkasii wantoota ekspaarii ta'anii wantoota yeroo irraa darbu waan akkasii kana hojjetan waan akkasii irra meeshaalee dafanii sochoon saffisaan hin gurguramne akkasii kanneen baay'inaan galchuurra of qusachuunis barbaachisaadha isiniin jechuu barbaada. Kanaaf meeshaa gosa wal fakkaatan tokko baay'inaan galchuurra kan dibata yookaan immoo qorichoota garaagaraa waan akkasii gosa garaagaraa kun dibata tokko yoo ta'e isa kana baay'ee 250 akkas fiduurra isuma kana gosa garaagaraatiin akaakuu garaagaraatiin baay'ifne yoo finne tarii maamilli dhufee nurraa bitatullee akka filachuudhaaf isaa tolutti filatee ammoo waan gaarii akka achi keessaa argatutti nullee ammoo dafnee akka gurgurutti maallaqa liqabee akka jalaan teenyetti yeroon isaas akka irraa hin darbinetti bizinesi keenya itti raangochuu dandeenya isin jechuu barbaada. Egaa wantoonni maallaqa keenya nu harkaa qisaasessan maallaqa bizinesi keessa ittiin seenaa bizinesi keenya gara gubbaa adeemsisanii akka nuti kufnu wantoota nu taasisan keessaa tokko wantoota an amma isinii kaasaa ture kanneenii fi kanneen biraallee baay'eedha. Akka ijoollee immoo kan laalaman wantoota hangammaa isin biraan gahaa ture kanneen jecha. Egaa odeeffannoo guyyaarraa qabadhe isin dhufe kan hangammaa isin biraan gahaa ture kana namoonni hamma ammaatti nootonni galatuma galanni keessan dachaadha. Viidiyoo kana mootuyyuu laayik godhaati. Odeeffannoo kana mootu nama beekuu dhagahuu qaban jettanii yaadan biraan sheer godhaa gahaa isin jechuudha. Waan nootonni galatuma galanni keessan dachaadha viidiyoo biraatiin hamma deebi'utti baay'ee.